Kingoone yoo waan kana gootee siin jee godhe yoo gootee jiraatte yookiin immoo lakkiidha jettee deebiste. Akkana jetti osoo ni beeyta osoo hin ta'in ni beeyta. Okay ni beeytatti fudhadhu ni beeyta fayyee. Live sentee osoo tannamin. Live sentee osoo giitti namni naan kennin. Ana osoo sen namni osoo gidee ana osoo sen salaamu alaikum osoo jedhe giitti naa kenna lakki agarra hin jedhu. Oh okay. Ayyee maaliifin feemasa ta'e jettee sheenoytee ni beeyta. Beet. Okay. Nama dhuunfaa akka dhuunfaatti wallolleen namni dhiifama gaafadhan jiru. Okay. Oromoo ta'uu fee qofaaf dhiibbaan sirra ga'ee ni beeka. Akka. Oromoo ta'uu fee qofaaf akka ilmoo Oromoo miidiyaa irra jirutti dhuunfatti dhiibbaan sirra ga'ee ni jira Oromoo ta'uu fee qofaaf. Miidhaa wayii. Okay. Ilaalcha gandummaatiif jecha nama akka wal kabajuu fi wal jaalattuun wal dhabdee beeyta. Lakki. Okay. Haadha seenaa irratti nin fuudha jettee tabiroo laallattee ni beeyta. Abodi agora wayii as keessa na baatu jedhee waggaa lama dura janaajanee ture ta'uu diddee ofirraa itti dhiise. Asi baastu boo. Am keessa si baasa jetteeti waggaa lama sadi dura diyaasporaa takka janaajanee ture. Haya. Booda bakka intaloon as keessa na baasu miti mallaquma kiyyaa na erguun hin ofirraa itti dhiise. Okay. Dubartii kabaltee ni beeyta. Dubartii kabalaan dhoyitee ni beeyta yookiin kabaltee dhoyitee. Akka maraa ta'an dubartii eessatti argee kabalare. Okay. Gaafiin itti aantu yeroo hedduu as gubbaa dubartoota hojii adda addaa waliinis laayiviinis seentaa bareedduu xiyya jettaanii simpuudha kaan jettaa. Haati seenaas yeroo san maaltu itti dhaga'ama hin hinaaf yookiin lakki oguu laayivii irraa baatan waan kana akkanaan jaaladhu dhiisisiin jettee ni beekti. Omaa itti dhaga'amu dhiisile naan jettee beekti. Maasha Allah. Wallahi immoo milkooyti. Okay. Galatoomii gaafiin akkana jettu namoota sadii TikTok kanarraa dinqisiifattu yookiin bikka guddaa qabduuf eenyu faati? TikTokii kanarra dinqisiifatanuu jira osuma tasiin jaalattuun guyyaa biraa waa balleessa. Okay, nama sitti aanan akka hiriyeetti akkaan jaalattu ayyee dhiisa gaafii siifis sirreessa ayyee akkanatti yoo hiriyaa si jajjaboo sadii. TikTok irra waliin jirtan. An TikTok irraa hiriyaa qabu lakki. Haay. Warri as gubbaa akkana laayivii hojii teessanii saahiba kiyya waliin jirtanoo? Carrumaa waliin nu fida. Astaghfirullah. Rabbi akka asiniin nama kaachisiisit. Hay. La ilaha illallah. Okay. Taa'e viidiyoo kana ni ilaalanii booda. Saayiboonni dhankee. Eka halaalan ebalu jedhee adamaan agata jechuurra hunda walitti qabee gaduu naa wayyi. Okay. Namoota shan akkaataa dinqisiifattu wal duraa duubaan kaayii jaa artistoota keessaa wallistoota Oromoo keessaa nama shan wal duraa duubaan akkaataa isaan itti dinqisiifattuun darajaan kaayi. An nama sheekati sirban dhageeffatu. Amma wallistoota walitti himuu sirra yookiin filachurra jettee maami? Okay, ani siddir dhugaafii biyya keessatti yoo himuu fedhe irra sii dabra rakkoon qabu.
Ida nama bana ofitti aarsuun barbaadu. Okay. Hai. Nama lama osoo isaan TikTok dhiisanii jettee hayyaattu ni qabda. Jara kana osoo arku baadheettee nama yaaddu nama lama. Maal waan xiyya nyaatamu waan xiyya nyaatamu qabu waan waan akka. Okay. Dogoggorri guddaan ati miidiyaa irratti hojjettee osoo hojjechuu baadheettee itti isheen hojjettu ni qabda. Ani waan godhatti takka seenee hin jiru. Okay. 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 Gaafiin itti aantu Dr. Asliin Quraanaa qaraatee ni beektaa fi jettu. Yoo qaraate hangam qaraate? Xiqqoo maqara'e. Aguma xiqqoo miti qare. Aguma mani kara ol qare. Okay. Qaraatee Gaarii deemu. haya. I think toora 90 toora jiran takka. Haya. Achirraan inni re'ii gurguddoo egaa xixiqqoolee egaa birma dhibba 550 nuu kafala namichi lamaan walirratti sarraatanya lama. Okay. So mindaa baatii meeqaa walii qabattee jechuudha? Baatii 8. Baatii 8. Sammoota kara biyyaas darban. Andi birrii gara kumaa fi wayii kana qaba gaafna darban yeroo sani uleet birka 75 bi sharafatta yeroo san warra hajjinna umraa kana jira malee agasunda namni kun hin jiru kabaaran deemu kun. Arriyaala kumaa wayii birrii 2.75 sharafadhe. Haya. Gaafas yoo suudirraa galte beektaa karaa Anwar Masjid kana cinatti Diyaaspooraan isheetti kophee gurguddaa kana bitataa, surree bitataa, mana hidhaatitti baxxaaniyaa kana sa'aatii bitataa. Haya. Amma ol dheeraa kana amma akka ijoolleen Awurooppaa godhattu kan argite. Kalafarra harkisan amma karaa paraa kana. Ani biyyatti boottii malee waan akkasii kophee gombaa malee argeen beeku. Suudirraa galee akkasitti birrii 70 maaliin caammaa guddaa kana bitadhee. Haya. Jiinsi fi kootii wal fakkaatu bitadhee akkasii ofumaa deddeemnu ammallee ijoollee hiriyaa biraa sagalagalaa Jibuutirraa orrara wayii mucaa Jibuutitti wal bira tarreen argee achumaan Adaamarraa Direedawaa yaabbanee Direedawaatti baaburra birrii 30 tikkeete murannee Jibuutitti deebinee ofirraa yaman baane lammaffallee. Hai. Lammaffas yaman deetu. Lamaffaa hedduu deebi'an baaratti kama jalqabaattu akkasii malee baara taraa hedduu deebi'an. Duuba kara kamiin Kaayiroo seenuu dandeesse? Kaayiroo bara akira kana gaafa irreecha 16 sani. 2016? Oh, san dura biyyuma Arabatti turte achi Yaman? An san dura Yaman waggaa lama waan akkasii ture sanirraa achi suudhi wali. Okay. So miidiyaa suuduma jalqabde moo Kaayiroo efa dhuftee jalqabde? Laa ani gaafa karaa baaraa deemuu feesbuukuma normaalii kana qabaa. Akkasunda aktiivii miti eeguma Kaayiroo dhufe kanamaa wal baran. Oo jalqaba Kaayirootti miidiyaa jalqabde. Kan dura reewwama xixiqqaa kanaati nasiibuma malee ani jalqabu kiyyaa hin beeku asmarratti of arge malee. Hin jalqaba jedhallee hin jalqabne bakka kana gaa jedhallee hin jalqabne ani kama namni hundi dabalatee na waamuuf arge malee takkaa feemasii taallee hin beeku waa'ee feemasii kanallee hin beeku akka itti fayyadamanillee hin beeku akkanumatti homanatti dhufanii mana dabbaroo osoo godhu namaan wal baran. Quban qabu. Jalqaba guyyaa laayii seente. Okay. Feesbuukiin kiyya yeroo dheeraa fi waan irratti Friendly qofarraa nama friendly qofa arga waan argadhisu. Okay. Public hin taane jechuudha. Public hin taane eega namni feemasii ta'ee koomentii kana akka mallaqaatitti fooloo kana lakkaayuu eegalee maal jedheen deeda waan akkanaatu jira jedhee jira dhaggeeffadhee publikii sanirraa namaan naa baasaa jedheeni gaafa torbaanii warra feemasii namni suuraa jalatti qabu san hunda biratan. Gaafa jalqaba
laayivii seentu ni yaadatta nama meeqaas daawwate jalqaba. Ana amma kaniin laayivii seena inni irraanfadhu ati oo ni yaadatta jalqaba. Gaafa jalqaba laayivii seennu iyyaadha anaa fi reedi fi mucaa tokko taanee mucaa ibtuu ta'e taanee tiriin birdilimsii uffannee nama kana dhokannee laallaa namni gizee shan ta'u jalaa dheessina hin laallaa akkatti birdilimsii garaan nama kana jalaa dheessina namni kun na kophaa taanee seene nuyi sodaannayyuu nama sadifaa taanee seene wal bira teessee achumaan namni nurra yaa'u dinnaan guyyaa lammataa sirba amaariffaa kana itti banannee birdilimsii uffannee kaanee cafarre amaariffa kana amaara dhufee an jenne. Maaliif amaara akkasiisaa feetan? Nama sitti ol deemu kana hin sodaatta margaaf haaraa dhufuudhaan. Namni gizee yoo nama dhugaan dhufee si bira dhaabatu itti fakkaata. Gizee namni shanirra ol taru ni sodaannan. Okay. Ajandaan isin jalqaba qabatanii dhuftan maal ture? Nuti laayivii osoo hin eegalin dura barre yuutuubii fi peejii qabna nu jalaa guggubate malee peejii qabna anaaf reediini diraamaa dalayna gaaf duraanii diraamaa dalaynaa koomentiin dubbifnu maal ilaallu diraamaa xixiqqoo mana keessa gaggabaaba kana dalaynee gadhiifna viidiyoon ta'e hin ilaalamtu. yuutuubii irratti argina bakka googil irra seen jenneetuma dhiibna ittiin nutti tolee bakka yuutuubiin beeynu nu waan nuti feesbuuk irratti qoosaaf goonu ijoollee yuutuubaraatu achi geeffatti beeyta. Gaafuma sanuu ni beekan jechuu jirre waan akkanaa. Nu nama hin beeynu namni hin beeka viidiyoo nutiin hojjanna bakka osuma akkas jennu viidiyoo takka gabaabduu ramadaana keessa hojjannee sa'aatii 24 keessa namni miliyoona 12 laala. namni miliyoona 12. Viidiyoo akkamii sun? Viidiyoo akka kunoo hindiin hojjettu san algaa irraa jalaa asirra ciifnee lafti ramadaana akka nama rafuu wal dhoofna maal jennee akkasitti akka nama irri kuummiidhaan gazooree ozooree walitti fakkaatu. Miliyoona kana gatii isaanii beeytanii gaafasiisin baaluu isaa guddina isaa kana. Namoonni namoota screenshot goree nutti erga malee hin beeknu nama shan tulaalee godhan ture nu gadhiifnan biraa deemne dubbifnu iyyuu bara quban qabnu. Akkasitti waan miti san booda akkuma carraa dhufne ani mootu akka dhuunfatti feesbuukiin kiyya vaaraan dhiyooma kana bahe gaafa Teddy Afro manaxirii godhatee uummata gargaaruu kara sabbata buraayyuu kana kaabnaa dawwalee akkaataa itti feesbuukii fayyadaman maal kana yaada naa kenne achirraa bakka wannoo ta'e akka hin baradhe waan hundi akka ergaa dabarfatuu danda'an akka nama hordofu akkasitti bilbila na hubachiisa kan dura waaw jalaton samboodarra Dr. Slinga anu Facebook irratti kan hin beeku akka aktiivistii taatetis saba kan kee cinaa dhaabbachuu turte yeroo takka asumatti arraba addunyaarra hin jirre nama arrafita yeroo takka asumatti bikka gargaarsaa dhaabbatta yeroo takka asumatti nama amantii tanteetu kee quuqama amantii teetii qabdu kophaa kan kee baatee lolta yeroo takka abiyyi faarsita yeroo takka immoo Jowaar bira dhaabbatta kami ati keessa karam jirta asliin garam jira bikka dilatan hundanni mul'ata kara tokkotti sina garan maaliif ani bakka takkaayyuu hin jiru ani anuma asliidhaan namuma uf danda'ee waan itti fakkaate waan itti amane godhu malee ani gara nama gar takkaayyuu hin jiru ani gurraachuma argitu kana anuma nama uf ta'ee uf danda'ee waan sammuu isaa amansiise godhuu fi
nama Jawaariin jaalatuuf dinqisiifa. Jawaarii fi Jawaar qofa. Akka karaa warra poolitikaa keessaa Jawaarii ma jaalata. Okay, faarsee bulaa jechuun maal jechuu? Faarsee bulaa jechuun nama fakkeenyaaf ati Garuu yeroo ammaa irratti xiyyeeffatame warra mootummaa ijoollee mootummaa jala jirtu ijoollee mootummaa faarsisu sana qofaatu faarsee bulaa jedhama. Maaliif? sitti beebar faarsee bulaa jechuun saree jechuun artistee faarsee bulaa jedhamanii qeeqama yeroo hedduu ijoolleen saniifuu kafaltii kafalamaaf jechuudha. yoo waan wayii dalagatee lafaa qabaa san akka hojiif itti mijatuuf haala mijeeffatuuf faarsa. Faarsee bulaan inni guddaan immootu wanni akka lafaa aballiin waan garagaraa kennameefi faarsa malee mootummallee na faarsaa jedhee mallaqa namaan kennu. Okay. Wow. Mootummaa yoo ati faarsite dandeettii teetii irratti haala si mijeessa. Yoo ati nama biizinasaa taate waan garagaraa. Yoo mootu ati miskiina waa takka hin qabne taate mootummaa deeggartaa bakka feetu dhaqxee nagayaan baatee galtaa abbaa barbaadee waa jetta yookaan milisha ganda keessa aree kaballaan si oofa yoo ati faarsite. Akkasi. Gosa akkanaa hedduu qaba. Thank you. Deebee deemu jaalallee qaba ture beektaa? Haya. Karaa dheeraa kanaasi deemnee gaara marbaa kana warris karaa suunii deemee hin beekaa yeroo nuti asii gaara marbaa jallaa kan ol finnee kamisitti gaaratti ol ba'u kaane ijoollee dalagattoo itti dhufee gaafas mobaayiliin akka amma iPhone kun Samsung kun hin jiru feesanii fa'aa jennaan M70 fa'aa jennaan jira beektaa gaafas. M70. Abu Shaytaan fa'aa jennaan jira. Mucaan tokko ka bira gorree beelofneetiin Kadir Martuu dhaggeeffata beektaa? Yaa Rabbi hiriyaa dhugaa isiif na qoodde gargar nun baasin ani ka'eeru tokko sirbatan sammuu keessaan qabu. Haya. Mucaan sirbatan dhaggeeffata. Edaan akkati jaalallee xiyyaan adda ba'uuf karaa yana fagaatu qilee keessa deemaa jira jedheetti booya asii gamatti gaggara ofirra baaranne. Jaalalli ijoollee baadiyyaatu jalqabaaf dhuman qabdu bara osoo bishaan buutuufaa bakka horii hedduutti wal jaalatta beekta. Okay. Gaafa baadiyyaatti dhalattu akkuma gaafa itti dhalattu guyyaa dhaloota keetii waraqaan siin kennamne
Gaafa jaalatullee sabuma keessatti bara akkasii jettaa wanni hundi akkana nutti hundaa waan ta'eef ani bara kana jaalatti na qabdee hin beeku kama guddadheetiin shamarran kanaan bakka gaafa sanillee haala teknoolojii wajji deema janaan gabayatti wal argitaa nagaratti eedaa bakka ciraafaatti qabisii abbaa lamaa sadii ganda keessa jira baadiyyaatti bifaan eedeetiin afoo baatee nagaya gaafatta hin geeggeessitaa obboleessa yoo argite hin dhiittaa abbaa yoo argite waan akkasii malee gaafuma xiqqaatirraa baran beeku. Baran beeku xiqqeenyumarraa dhalaa feete jechuudha. Ay jaalalli akkuma nama kamuu qabdi malee wanni dhiira biraatiin addatti dhalaa feete hin Okay. Galatoomii karaa haadha seenatti seenaamee haadha seenaatii wajjin akkamitti wal baruu dandeesse jalqaba eessatti wal barteen biyyatti moo kaayirootti moo eessatti akkamii waliin dhuftan? Haadha seenaa konkolaataa taaribatti waliin dhufin. Taariba eessaa? Isilleen as dhufuuf deemti anillee as dhufuuf deemu. Yaafgoora ta'uu danda'u lamaanuu. Haaya. Konkolaataatu waliin dhufee jarri gara nama torbaatii nullee nama torba nama 14 walitti fe'ee Suudaan irraa Sahara Masrii kana walitti dhufee ani gaafas fireendii wayii qaba ispoonsararraa taatee karaa baaraa kana beektu tanaan deemtu wayiitti jira. Haaya. Egaa biyya haara wata akka yoo deemtu bar nama dura deemu jala deemtaa imaama qabda. Haaya. Ani nama gaafas wajji deemu nama Jarman kana Faransaay kana biyyoota Awurooppaa kana nama beeku duraan deemuuf yaalee no rakkoo garagaraatti karaa deebi aga Suudaanii aga Libiyaa taatu mucayyoo deemte takka wajjin deema Adaamatti wal barannee fireendiitti jira. Haaya. Ani isii wajjin deemaa haati seerallee hiriyoota isii wajjin deemtii. Shamarran amma nu bira jiran baay'ee kana keessa xiqqashoo nama ija laafuu uffata ijaaba kana saaraa kana keessatti uffatti. Tana wajjin deemu tun immootu warri daldalaa kunillee itti illalaalaa araboota itti fiiga beektaa surreen deema kan wajjin deemu warra magaalatti. Afaan arabaa beekaa. Mataa qullaa bakka akkasitti araboonni kun na cinqan dallaalli kun harkaa fudhatu beektaa. Haaya. Ani garaa kiyya keessatti bilee takkaa lama kabalamee jiru aboo agaan taloo kana wajjin uffisoo miskiintitti tana jana dhiyoo qalbii layyetti beektaa gilee kaballaa quufee as deebi konkolaataa irratti. Haaya. Akkasumatti karaa Saharaa Suudaanii kana wajjin dhufnee yeroo dimbara biyya kanaa galsee nu magaazanatti illee isin dhuftee nu biraan ta'etti beektaa ijoollee kaawwan irraa anaaf isitti dhiyaate. Haaya. Anillee gisee isin nu bira achi deemtee bakka ijuma rahmataatiin laala beektaa. Haaya. Itti dubbachuuf tabiraa biraa qabda rakkoo karaa deemaa jirtaani. Obbolummaa kanaan itti dhiyaadha akka isin achi hin fagaanne an diskoortii godhachuu yaada qaba waan ta'eef gaafa bakka geenu. Haaya. Achiin asin dhufnee as dhufnaan isin obboleettii bira dhaqxee obboleettii asii qabdi haati seenaa. Tani wal ta'uu dinnee baaraan deemte amma Faransaay jirti natti fakkaata. Okay. Isin deemnan an duraanuu qalbiin jirtu kana wajjin jira waan ta'eef haadha seenaa wal barannee bakka nikaa godhannee haadha seenatti wal fuudha. Yeroo hagam turtaniiti ni haa godhatan jaalalan. Laa jaalalan waa takka wajjin turre isin obboleettii bira dhuftee akka isin deemte guyyaa wayii kanatti argee itti mee lakkoofsa irraa fudhee eegasii bilbilee fi walumaan haasofnaa gaafa kaan karaan baaraa kun baarri badee wal fuudha maal godhaa ilmoo malee teennaallee kophaa ta'a kun fireendiin xiyya baaraan deemte maal jedheeni warratti ergadhu naan jette warra isiititti erguuf itti bilbilaa yeroo sanii master pilaanii jira karaan cufaadha jedhanii bilbilaa warri tole jedhee nama wakkalatanii nikaa hidhanneetu karaarratti malee karaarratti guyyaa lama sadii wal agarra biyya kanatti karaa mana isaanii mana obboleettii isaaniitu karaa. Waaw, maashaallah. Asliin seenaa malee
ijoollee biroo qabaa jiran aslii waliigalas ijoollee sadii qabaa lamas qabas tajaan ni jiranii dhugaadha asliin seenaa malee nama biraa ilmoo biraa ni qabda. Ijoollee obboleewwan seenaa hin jiru. Durba lamaa fi dhiira tokko qaba seenaa hojii. Eessarraa qabda sanoo eessarraa fidde haati fuutee turte bultii keessa turte dura. La private ra kana jechuun barbaadu ijoolleen gurguddoodha yoo nas jiraate taaptaaf gochuun mala nama wajjin asirra oolanii akka namni beeku hin barbaadu seenayyuu wajjin akka dhiyaarrafaa jira waan wallahi ni erkanii waan kan jechuun ni jiran. Yaa miidiyaa fayyadaman tiktookii qaban feesbuukii qaban gurguddoodha namni tiyyetti hin beeku walumaa waluma. Aboodiis. Wallahi. Nageenyuma isaaniitiif ani beeksisuun barbaadu. Okay, gari gote rakki. Okay, waa'ee seenaatii wal qabatee komantiilee hedduunis yeroo takka maaliif barumsa ishirratti hin xiyyeeffachiisne maaliif miidiyaa irratti fookas akka taatu godhanii jaaniiti gaaffii hedduun komantii keessaanis viidiyoo keessalattis ni arka. Seenaan barumsa hin barattu miidiyaa qofarra jirti moo ishii eebbifamtee uffata kaattuanis arkeetiin jira. Barumsa barachaatii miidiyaas hordoftootas hedduu qabdi. Mee waan kana ifa godhiif namni takka waan hin barannee miidiyuumarra ooltuu fakkaata itti. Ani beeku ani abbaa firiidamii maatii ofii eeguu abbaa akka warri kennan nutummaa ta'e nama guddatanitti abbaa akkasii abbaa garaa jabaatu ka ilma ofii jaartii tumusanii miti ani ilmaan kiyyaa fi jaartii kiyyaatti ilaala. Abbaan kabara hin baratanii qaraanii miidiyaalee gilee fayyadaman kana malaaluu osoo hin taane ofii tireeningii itti godhan waan kana gaaf guddatan fooloo naa godhan yaa'ii kadhatan akka isaan waa hundaanuu nama gattan hin barbaadan yoo rabbiin na dheerete ijoolleen. Galatoomi guddina keessa seenaan tante doktora akkasii taatu feetamoo joornaalistii moo aktiivistii moo maal akkasii taatu feeta daa'imni ta'e akka yaada fedhitteeti. Fedhiin abbaa hin daangeffamu waan rabbii fi taasisuu gaafumasiin bakka jetti walumaa inshallah. Rabbi bakkaan si haa ga'u. Tole galatoomi gaaffiilee armaan gadii jettii eeyyeen godhe yookiin immoo lakki hin goone jetteetii naa deebista yoo godhee jiraattee godhee yoo hin godhin immoo lakki hin goone naan jetta. Okay gaaffiin duraa osoo laayivii irra jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Osoo rafu jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Osoo rafu jirtuu manaa baan laayivii seentee ni beekta. Amma waa takkaa jira barasitti amalli kiyyaaf amalli nama miidiyaa ka tokko miti maaliif jennaan amma ani guyyatti sa'a lama laayivii yoo dhufe miidiyaa sa'a lama qofa laayivii yoo dhufe sa'a lama qofa ta'a. Namni dalagatee dhufu irribaa ka'ee dhufu gizee gattu waan arguu faalachiir taa'u seeya malee an amma yeroo baay'ee sa'aatii 5tti seenaa sa'a tokko yoo ta'e irraa bayaa san booda anaa fi miidiyaa waluu hin agarru garuu viidiyoo waan ciccituuf guyyaa hunda waan arganiif waan akkas tukuratiitti godhu fakkaata malee an akka ijoollee biraa miti sa'a 3 sa'a 4 sa'a 5 nama taa'uu danda'u miti nama baay'ee waan akkasii hin beeku manaa manuu miti yaadatu seenee beeku jechumas. Osoo karaa deemtuu hattuun silkii sirraa hattee ni beekti.